ummata darrabsina. Kottee maaloo dhiyeessuun doongora. Qabu waan namni siin jechuun barbaade namaan hin jedhina. Herreedhaa baatee abii guddiin na jahu jabinni isaa maaloo naan jette waa diige. Waraana diige, paartii diige, dinagdee biyyattii diige, amma immoo mana hiyyeessaa diigu jiru. Waan ajaa'ibaa isinii qabna. Sa'aa muraasa dura biyyarraa bilbilameeti bakka ummata Kolaraadoo argametti kabaja ummata Koloraadoofis kabaja ummata Oromoofis kitaaba kana birrii 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun doolaara 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii kaamma mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa kitaaba birrii 1,000 maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira. Taayyee Danda'aa ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilxiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe Taayyee Danda'aa doolaara 1,000 Sanillee bakka rabbi si deebisee dhiqaa. Maal jetta? Amiin. Waan jenna. Obbo Taayyeen bakka rabbiidhaan isin baasennaan. Obbo Taayyee bakka miseensummaa Denver Kolaraadoo fudhattan jennaan. Obbo Taayyee. Obbo Taayyee warri Denver Kolaraadoo rispoonsara isinii erginee qubataa magaalaa Denver isin goona jennaan. Obbo Taayyee bakka rabbiin qabsoo qeerrootti isin make jennaan. Obbo Taayyee bakka rabbiin qabsoo Jawaar Muhammadii walii isin araarse jennaan. Haya. Obbo Taayyee Obbo Taayyee kennaan dhageenne akkana yes Obbo Taayyee kaleessa waan isin girrisaan nun jettan saniin beeknaa bakka rabbi girrisaa ajiin isin hidhee jennaan galatoomaa jennaanii haadha seenan dalagamaa jira hawaasa keenna hamilee Jawaar Muhammad gara waltajjii hamilee inshaallah hedduu galatoomaa hawaasa keenna haala biyya sanii hubachiisuudhaan jira namni keenya wadhaar biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira warri hagammaan hubatin kan eegate viidiyoolee baay'ee turan agartee jirtan biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo diinagdee hama jira rakkoo nageenyaa hama jira rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha osoo itti wayii waan kuwa qabdanii osoo kadhannu biitituun gara sirna abbaa irratti deemuu hin dandeessu. Biitituun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsaa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiifis ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo waannu isin tiyoorii malee waan qabatamaan beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee
demokraasii fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan maal galchu dur Oromiyaa keessa mormiin itti ka'e fincilli itti ka'e qeerroon baaddatee aangoorra isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii qeerroon aangoorraa baase sunis qawwee qabatee itti deebi'e Tigraay lollee gale. Warri isaan buuza baafatanii nus warra Tigraayis cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii piraaktikalii haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarri tokko biliyoona tokko ture. Har'a egaa keessa guyyaan jijjiiru jiraatti 153 jira. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Xiqqaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kana kurnan lawan shefu. Viidiyoo sabbani waan namoonni na argan keessa haala dinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seena officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasiin gallakkisu kan isaa. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan nu qabda. Bobaa guuttachuudhaaf mallaqa guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhidhee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru ummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessuuf yoo ilaaltan waggaa lamaan har'aa yaada maraatutti akka fidan kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedhan. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan ummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii ummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana naannoon sun kuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Ummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Ikoonomistii ta'uun hin barbaachisu. Uummataan dirqanii qamadii facaasan. Gaafostuu yersan. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 yoo osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pireezidentiis gabbeetii dhaadatanii geeraran. Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara roobisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000 6,700 gurguratan. Eenyu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti haadu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni maqii fi naannoonni sun lolli akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadii kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa dabre maal godhan beekanii shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii
rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata loogisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jira. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalaga. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daaspooraan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajilu. Har'a $1,100 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalee yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. Sanko osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumama taasisu kun bar wanta xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundummoo irra caalatti Oromiyaa irratti mul'ifatamee dalagaa beektaa. Fakkeenya qamadii namaree muslimiin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kana ajjeesuu kunoo. Nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu hin fuudhanii mashanii jedhanii mataa keessa dheeran. Ni jeesa. Akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda daaraa godhan. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayya qabdi. Opinion dur abaaru wayyaaneetu ergataa maa ergamtanii jechaa tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu. Kadura wayyaaneetu ergata jara ammaa ngora jirtu kan sheeyxaanatu ergatu jira malee they are so distractive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone inumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra ga'eetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhatan. Daytuu keessas naayee miti. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechanis hin jiilchu maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu qabu jenne jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jenne mari'anne deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii fi diyaaspoora qofarratti mirkanne. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaa dur fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galeen itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol laale. Itoophiyaa macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadaduuf caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine
ummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaarratti nagaa akka argatu ollaa isaarratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu jaaluudhaaf martifannee sakkii keenya jabaatu.